Ashamaar kafuunee kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa jaalatamu oduu har'aaf qabannee dhihaanne kan isinitti mu'ane jirsoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti mootummaan naannoo Amaaraa saba Oromoo dharaan miidhaa jira jedhame. Bal'ina isaa Umar Saba waan qindeeffate qaba. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti mootummaan naannoo Amaaraa saba Oromoo dharaan miidhaa jira jedhame. Mootummaan naannoo Amaaraa ilmaan Oromoo dharaan miidhaa jira jedhame. Hidhamtoonni Awaash Arbaa irraa waraqaan barreeffamee fi gadi lakkifame yeroo kamisetti gale. Waraqaa itti agarsiise kana shanetu isiniif barreesse jedhanii qabanii galma abbaa gadaa keessatti rakkisaa akka jiran dubbatu namni mana hidhaa sana irraa bahee dahannoo godhatee jiraataa jiru tokko. Waa'ee hidhamtoota kanaa akkas jechuun dubbatu irraa kan na gaddisiisu namoonni kaan akka tasaa qabamanii warri kaan ammoo maqaa manguddootiin harka kennatu. Kan nama gaddisiisu warri maqaa manguddootiin harka kennate kun isin warra karaa nagaatiin harka kennate osoo jedhamaniini maqaa ABO shanee kana bajaajii hattee kaan furtuu hattee fi kan kana fakkaatan itti maxxansanii dararaa hagana hin jedhamne irraan gahaa jiru jedha namni hidhaa irraa bahe kun. Dararaa fi maqballeessin qotee bulaa kaan manaa fuudhanii hidhanii kaan sobanii maqaa manguddootiin hidhatti darbanii irratti miidiyaa Amaaraa TV jedhuun irratti duulaa jiru jedhani. Ergaa namni kun Oromoof dabarse akkas jechuun dubbatu. Yaa Oromoo gaafa qabsootti seennu waa lama irra deddeebiin kaasaa turuun keenya maaf dagatame kan jedhu gaafii kaase. Lama suni tokko OPDOf yoomuu yakka amma dalagaa jiraniifis ta'ee kan dalagaa turaniifis dhiifama hin goonu. Manguddoo diina gidduu seentee araara jettu amanuu hin qabnu kan jedhu ture. Rakkoo dhufee darbuu jettanii jara kanatti harka kennatuu hin qabdan haga dandeessan tokkummaa keessan jabeessitanii gara fuulduratti deemuu qabdu jedha maddi keenya kun. Fiinxaleeyyiin Amaaraa uummata nagaa irratti gochisuu kanneessaa raawwachuun cimee itti fufee jira. Bal'ina isaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Fiinxaleeyyiin Amaaraa uummata nagaa ajjeesuun cimee itti fufee jira. Fiinxaleeyyiin Amaaraa murna bilxiginnaatiin hoogganamtu bakkoota garaa garaatti uummata nagaa doorsisa kaanis ajjeesaa jiraachuun dhaga'ame. Guyyaa kaleessa jechuun gurraandhala 2022 magaalaa Hobboroo keessatti namoonni 3 fiinxaleeyyii Amaaraatiin ajjeefamu maddeen keenya nuuf himanii jiru. Yeroo ammaa kana fiinxaleeyyiin Amaaraa mootummaa faashistii Abiyyi Ahmad dahoo godhachuun godinoota akka Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu, Jaardagaa, Jaartee, Walloo, Kamisee fi naannoo ishee baadiyyaa dabalatee halkaniif guyyaa irratti xiyyeeffachuun gochisuu kanneessaa dalagaa jiraachuun barame. Fiinxaleeyyiin Amaaraa kun onkololeessa 10 bara 2020 takka irraa eegaluun ilmaan Oromoo Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu, Jaardagaa, Jaartee irraa namoota hedduu qe'ee isaanii irraa buqqisuun ni addatama. Yeroo ammaa kana fiinxaleeyyiin Amaaraa kun mootummaa isaanii irraa beekamtii fudhatuun bakkoota hedduutti ilmaan Oromoo ganda irraa buqqisanii qabeenyas barbadeessaa jiru. Humnoonni kun guyyaa kaleessa Hobboroo ganda Faaqii jedhamu keessatti namoota nagaa 3 haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii jiru. Namoonni fiinxaleeyyii Amaaraa kanaan ajjeefaman kan ammaaf maqaan dhuge isaan armaan gadii kana. Tokko Gaddafaa Baqqalaa hojjeta waajjira geejjibaa. Nama Misgaanoo Baqqalaa namoota jedhaman yoo ta'u dargaggoo Mitikuu Qumee kan dirmannaaf dhufe rasaasa itti roobsuun akka ajjeesan dubbatu maddi keenya gabaasanuuf laate. Qabsootuu fi artistii Oromoo kan taate Ilfinesh Qannoo qondaaltota ABO mana hidhaa jiran haa yaadannuu jette. Bal'ina isaa dabalataan Umar Saba waan qindeeffate qaba. Qabsooftuu artistii Ilfinesh Qannoo qondaaltota ABO mana hidhaa jiran haa yaadannuu jette. Dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti miidiyaa Oromiyaa 11 waliin kaleessa gurraandhala 1 bara 2022 gaafiif deebii kan taasifte qabsooftuu gameetti fi artistii Ilfinesh Qannoo haala uummanni Oromoo keessa jiru waa'ee qabsaa'ota qabsoo bilisummaa Oromoo hidhaa jiranii gaddaan cabdee dubbachaa turte. Goota lubbuu isaanuuf kenne jechaa faayidaan dhuunfaa hin binne Jaal Daawit Ibsaa har'a akka dirree mana keessatti hidhanii itti taphatu umrii isaa guutuu Oromoof of kennee jiraate Oromoof
dhaabbadhe jechuun imimmaaniin waa'ee Jaal Daawud Ibsaa kan dubbatte qabsooftuu artistii Ilfinesh Qannoo itti fufuun yaa Oromoo namoota lubbuu isaanii nuuf laatanii fi umrii isaanii aarsaa nuuf taasisan warreen gammoojjii biyya ambaa keessatti rakkoo hagana hin jedhamne uummata Oromoof argan kanneen akka Jaal Abdii Raggaasaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Jaal Mikaa'el Booran, Jaal Kennasaa Amantee, Jaal Lammii Beenyaa, Jaal Daawit Abdatee fi Jaal Battee Urgeessaa miseensota adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoof jecha har'allee badii tokko malee mana hidhaatti gidiraa argaa jiran haa yaadannuu jette. Imimmaan gootummaa roobsaa kan dubbatte artistii Ilfinesh Qannoo rakkoon gameessonni ABO kunneen gammoojjii biyya ambaatti nuuf dabarsan xiqqaate jennaan biyya isaanii keessattis gidiraa arguu qabumoo jechuun uummanni Oromoo qabsaa'ota haqaa kanaaf sagalee haa taanu jechuun dhaamsa ishee dabarfatte. Bara 2018 yeroo Oromiyaa deemtee turtetti kibba baha Oromiyaa Baalee Goobbatti OPDO'n namoota idaaruun maaliif shanee waliin deemte jechuun waan baras ishee mudate irratti yaada kan laatte artistii Ilfinesh tarii shanee gumii jechuun harkaa bade ta'ee hin beeku jechuun shanee hin beeku garuu ani ABO'dha osoo lubbuun jiru mitiiti reeffi kooyyuu ABO'dha jedheen itti hime maqaa ABO jedhummoo kan abbaan arge haqee maqaa fide itti moggaasuu danda'u miti uummata Oromootu ilmaan isaa ittiin dhabee moggaafates jette. Silas diinni keenya waan gaarii nuuf yaadu kan jette artistii Ilfinesh Qannoo roorroo hamaa uummata Oromoo irra jiru kana cabsuu fi bilisummaa waaraa fiduuf qeerroon Oromoo mana taa'ee du'uu irra waraana bilisummaa Oromootti dabalamee yoo falmateedhas jette. Gama oduu biyya alaatiin Antooniyoo Guterees Itoophiyaatti dhukaasni hatattamaan akka dhaabbatu waamicha jabaa godhan. Antooniyoo Guterees Itoophiyaa keessatti dhukaasni hatattamaan akka dhaabbatu waamicha jabaa godhan. Barreessa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guterees Itoophiyaa keessatti qaamolee waraanarra jiran hunduu hatattamaan dhukaasa akka dhaaban gaafatan. Uummatni Itoophiyaa walitti bu'iinsi fi dhangala'uun dhiigaa adeemaa jiru akkaan dararamuun isaanii itti fufeera kan jedhan Guterees qaamoleen hundi Itoophiyaa keessa jiran hatattamaan dhukaasa akka dhaaban dhaamsa koo gadi jabeesseen dhaama jedhan. Guterees dhaamsa isaa kana irra deebiin kan dhiyeessan Olompikii Chaayinaatti godhamuuf imaluun isaaniin wal qabate waliigaltee idil addunyaa Olompikiif jedhame dhukaasni akka dhaabbatu waliigalameen bu'uureeffachuuni. Dhukaasni dhaabbachuun ammoo deeggarsi namoota waraana kanaan miidhaman mara bira akka gahu haala mijeessa jedhaniiru. Dhukaasni dhaabbachuu fi deeggarsi miidhamtoota hunda bira gahuun ammoo miira biyyaalessa hunda hammatan akkaan eegamu kan Itoophiyaanota hunda hirmaachisan akka geggeeffamu karaa banaa jedhan. Qaamni hunda aadaa Olompikii miira lubbuun baraaru adda addummaa irra aanuu fi nagaa dhugaaf karaa akka barbaadu gaafatan. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaaf kan daawwachuu barbaaddan Tiwiitara keenyaaf yuutuubii keenya jala dhaqaa isiniin jecha akka waan nu waliin turtaniif galatooma.